Ashamaa harka fuunee hordoftoota ganna YouTube nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii nagaa keessanii an nagaa kootiif galata waaqayyo har'a jechuudha wanta daqiiqaa 10 keessatti akkamitti akka fuula keenya bareechifachuu dandeenyu yaa viidiyoo waa'ee fuula baay'ee hojjedhe akkamitti akka fuula keenya bareechifachuu dandeenyu wanta daqiiqaa 10 keessatti fuula keenya akkamitti akka bareechifachuu dandeenyu Sini qabadeen dhufeen jira warroonni maatii naaf hin taane maatii taa'ii subscribe godhaan isin jira na jajjabeessaa viidiyoo kiyammoo laayikiidhaan jammaraa'ii kaameraan yeroo intiniidha jechuudha yaa intini sanaan bitadha malee bakkeen godhadhu baay'ee na rakkisaa jira jechuudha እና jechuudha akkasuma immoo saamunaa illee fuula koo akka saamunaa akkamitiin akka hin dhiqadhu isinitti agarsiisuudhaaf dhufeen jira isiniin jira na jajjabeessaa please jechuudha video keenna dala dhugaa rabbi ani kotura dafqii jechuudha dafqii narraa citee ta'an ko video tokko hojjedha jechuudha isin immoo please jabisa anna jechuudha inni maal inni hukka qabatee ufte hojjettanii kenoo asitti damma jechuudha loomii firii tokko jechuudha akkasuma immoo hirdii qabadee jira jechuudha hirdiinis kinooti nagachi jechuudha annaa jechuudha amma akkamitti akkana hojjedhu isinitti nan agarsiisa na duukaa waa'ee isayyuu hin deemina isin jedha warroonni dhugaa dubbachuudhaaf waan hunduma keessatti na jajjabeessitanii ganni jawaadhu naan jettanii humna naaf taatanii waaqayyoon gaditti guddaa tokko galatoomaa dhugaa dubbachuu jecha isin hin qabu baay'ee tokko isin galateeffadha waaqayyoon bakka jirtanitti sinaa eebbisu sina wajjiniin haa ta'u anna viidiyoo isinitti dhiyeessu qaxxita malee karaa hojii kiyyaatti seena jechuudha yaa'u damma akkuma isinitti agarsiisee damma maankaa takka fayyadama jechuudha damma maankaa takka fayyadama namoonni tokko tokko damma bakkee intini kan godhan jiru jechuudha bakkee qorru kan godhu jiru jechuudha ifachuu dandeessanii gaazarra daqiiqa takka jechuudha irra guutanii amma damma kiyachumaan immoo hirdii tiyya jechuudha kenooti maankaa takka yoo nageechi jechuudha amma isaan kana walitti dhahaa garuu yaa intini ittiin goone jechuudha loomii ittiin goone loomiyaanii firee tokkotti godhu osoo hin taane xinnuma ishee bishaan xiqqoo ishee itti godha jechuudha በነገራችን ላይ jechuudha hirdii wanta fuula keenya miidhuu jiru miidhuu miti dammis akkasuma loominis immoo akkasuma bugurriin irratti bahee gurraachi kan amma lalanu argitanii miti laanas jechuudha እና kanaaf shaggara jechuudha loomini baay'isii nagaru xinnuma ishee godha itti fayyadamu insaniin jedha akkuma nama itti fayyadamuudhaaf siniif fuuldura dhaabbadhee isinitti agarsiisa jiru kanatti itti fayyadamtuun siniin jedha hordoftoota koo እና ganniin teessan irra kana qabattee dhuftee jechuudha addaduma sinna jajjabeessitanii anemsa akkasumatti yaa haalli nama mijatu mana namaa keessatti amma ta'e jechuudha wanta haara jechuudha qaqayyaree fidee biq sinitti jedha jechuudha biq sinitti jedha jechuudha እና guyyaadhaan immoo viidiyoo hojjechuu naaf hin danda'amu jechuudha tokko isinis ilaalaa jirtanii loomii muraa jira jechuudha garuu gimmaashni kun nu kana bishaan baay'ee qaba jechuudha baay'ee ittiin godhu xinnuma isheen itti godha ngaa kanarra jechuudha amma ishii kana waliin dhaadhii kazan fuulli koo immoo dhiqamaadha jechuudha dhiqadheen jira በነገራችን ላይ jechuudha wanta isin agarsiisuun qaba dhugaa waaqa maatii koo naatti akka wanta isin dhoksuun qabu maaliin jedha mataa koo kan dhiqadheen intini ni qabdu jechuudha kan dhiqadhee tan mataa geedishuudhaaf kanatti godhe lafa ishii godhe jechuudha dhugaa rabbi irra na yaamanii tana deemee tureen viidiyootti deebi'aa jira dhugaa wish yesuus dhugaa rabbi balbala turkutame balbala banuun deemee jechuudha እና innis maaliif jechuudha warri kana hin qabne dhugaa waaqa warroonni akka koomataan keessa rukkaatee jechuudha
caakkaa baadamee fakkaata. Caakkuma biyya keenya anitti dhaladhee guddadhe nu gadii tokko fakkaata jechuudha. Innaa isa kana bitadhaa dhugaa waaqa dubbachuudha. Baay'ee tokko mirtiidha. Mataa koo immoo akkuma isaan dhiqadhee kalee godhadhe hinoo bakka ufta galagalee dhugaa waaqa dubbachuudha. Filaan isseenu barbasmaa mana akka koo mataa kootiin man jiru dhugaa waaqa dubbachuudha. Innaa isa kana bitadhaa warri bitachuu mallatee warri hin qabne warri akkasuma uummataan keessan rukkaasiin jalaatee jechuudha. Amma hinoo viidiyoo kiyyaa wayyaa sirmatti agarsiisuu malee waa'ee mataa dubbachuu barbaadatan jechuudha. Amma kaza walii koo dhiqamaadha waan ta'eef nante maabiraatii wajjin muqatiin si bisheessa jechuudha dhugaa waaqa jechuudha. Amma nan dibadha jechuudha. Yaa akkuma isiniin jedhee akka kanatti fayyadamaa jechuudha warroonni shaashiin hidhanne immoo shaashiin na bira hin jiru. Kalaas akkasumatti nan dibadha. Nanti noo dibattani immoo kun kana shaashiin irraa fatee na ishee itti daddaa. Kan achiin hin gawwan masaa dibadha. Annaan viidiyoo hin gadda kan fariisinii hojjedhe san irratti ijoolleen baay'ee waan baay'ee haasa'u jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akka sanitti fayyadamaa jechuudha. Wantoota baay'ee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kan farii keessanii baalzeenii dibadhaa intiniin akka bishaanitti illee jira jechuudha. Diimaa kan hin mul'isne jechuudha. Mamulee kana kan farii keessanitti lagan layxan qalamii girgiddaa dibate fakkaatanii hin deemina jechuudha. Fuula keessanii akka kanatti bareechifadhaa. Awwaara harree awwaararra gangalattee irriiba kaatee awwaararra gangalattee ganama yoo kaatanii fi guyyaa isa laqallaqattu galgala immoo gaa'ee abbaa mana keessa fuulduratti ofirraa dhiqxanii baasumaam shiggiriidhaan naan ta'e. Kanaaf wantoota waaqayyoon siniif kenneen bu'aa korraa fataa ittiin jedha. Kan waaqayyoon sinii kenne bareechifadhaa dhugaa rabbi. Yeesa warqaadiin itti amaran. ስለዚህ ፋሽን ምናምን ነገር isa warri fayyadamtan hoomaatiin hin godhu jechuudha. Akka kanatti kanaati dibadheen jira kan hordoftoota koo akkasinis immoo viidiyoo kana jaalattan abdiin irraa qabachuudha. Sagalee lukaa sinaan jettanii naante sagalee dhiyeetan maal godhu dhugaa rabbi dubbachuudha. Ileenyi kinoo kana fakkaadha jechuudha hordoftoota koo. Amma iddoodhaa ittiin tura daqiiqaa 20 ምናምን ittiin tura sanirra turuu hin danda'u hojiin qaba waan ta'eef እንደዚህ ቢሄድስ እርዴ ተቀለቀ walitti deebinash kinoo hordoftoota koo akkuma argitan dhiqadheen dhufeen jira jechuudha. Daqiiqaa 20 abidda ofirra tursiisee kanarra turuun hin danda'u. Maaliif gana nyaata hojjedha sa'aatiin natti deemee jira waan ta'eef gana waan baay'ee hojjedha jechuudha. Kanaaf immoo viidiyoo immoo booda natti dhufanii amma yoo gimmaashni mana jira kudhanna yaamati jechuudha dhugaa namittiin immoo irra caalaa yoo dhufte intanii nagooti jechuudha. Kanarratti jedhee natti hin tolu jedhee taa'an dursee viidiyoo kiyya immoo hojjetachaa jira jechuudha. Innaa kinooti akka lawxii qabu isinis immoo hin argitan jedheen abdiin qaba jechuudha. Viidiyoo kanas immoo akka jaalattanii abdiin irraa qaba. Innaa immoo saamunaa akkamitti fayyadamtaa yoo jettan shurraabii kiyya na jalaa balleejjira. Lama jaalachuun hin jiru kan indaa saamunaa itti fayyadamu saamunaa kanatti fayyadama jechuudha. Kinooti isheen amma ittiin dhiqadhee yoo gimmaashni iyyuu ishee tana jechuudha. Kan amma ittiin dhiqadhee ka'edha jechuudha. Negarachi ላይ dhugaa waaqessin jira wanta nufi kiyyaa fayyadamee ofii kootirra akkasitti ofitti hin tuqne alatti ani isiniin qabadhu jechuudha. Anna wantootaan intaniidha fayyadame jechuudha. Yeroo dura tokko viidiyoo mataa hojjedheen ture isa keessa yoo gongora hin jira jechuudha. Kan mataa koo na miidhe jechuudha. Isinitti agarsiisa warabbi jedhe viidiyoo san jechuudha.
Inna kana jechuudha saamunaan fuula kootti fayyadamu jechuudha. Ishigin qaba jechuudha dhugaa online irraa ishigin fidadhe jechuudha. Kuni arfaffaadha jechuudha. Ishigii afurii of keessa qabdi, firii afur of keessa qabdi jechuudha. Inni kunis immoo burtukaana irraa hojjetama jechuudha. Burtukaanni immoo akkuma beektanii wanta intini keenya nu jalaa miidhuu miti jechuudha. Inna isa kana nan dhiqadha jechuudha yeroo mara. Ishii kana amma nda'uun fixuu ga'een jira jechuudha. Isa kana jechuudha. Inna akkasitti isinis በነገራችን ላይ jechuudha fuulli keenya kan nama mara tokko miti jechuudha. Xiqqoo ishee gargari jechuudha. Yeroo waan tokko fayyadamtan dura harka keessan irratti akkas godhaa laalatee mindeen yoo akkas sin guutu ta'e maal sin godhu ta'e akkasitti fayyadamaa jechuudha malee fuulli nama mara tokko miti jechuudha. Goggogaan jira, laslaasaan jira. Bakka kana waan ta'eef marti tokko miti jechuudha. Garuu sin dursaatii akkasitti harka keessan irratti waan tokko laalaa jechuudha. Fuula keessanii hin tuqsiifatini. Inna viidiyoon kiyyarraa kana fakkaata akka jaallattan abdiin irraa qaba dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf. Warroonni immoo ganni yuutuubiidhaaf maatii hin taane mana koo dhuftanii buna hin dhugne yoo taatan kootan laayikii godhaatu buna tola dhugaa jechuudha. Laayikii bicha godhaati tola dhugaa buna jechuudha. Affeerra maayii sin affeerin jira jechuudha. Inna viidiyoon kiyyarraa kana fakkaata. Inna bishaan yeroo kaameraa seenuu ta'ee ganni habiibte. Inna sinumti ilaala jedheen kaameraa seenuu dashi. Inna akkasii bu'aan baay'ee isin qabadee dhufa rabbumti haala naaf mijeessuma jechuudha. Dhugaa dubbachuu waan baay'ee jechuudha isin qabadeen dhufa jechuudha. Amma viidiyoon biraatti walitti deematti nagaadhannaa tura baay'ee isin jaalladha. Waaqayyo gooftaan biyya keenya nagaa nuuf godhe nutis immoo biyya keenyatti galle akka yaadne akka yaada keenyatti akka hojjannu waaqayyoon nu waa taasisu nagaadhannaa tura bakka jirtu waaqni sin wajjin haa ta'u baay'ee isin jaalladha.